Ana gawaan obboleessi kiyya guddaa yookaan immoo faazariin kiyya na hayyameeti ilaalaa jechuudha. Because biyya kanatti keessatti bakka abbaan kiyya hin jirretti bakka obboleessi kiyya hin jirretti obboleessi biraan qaban isaaf reedii aadan malee jechuudha. Kanaaf jecha hin deeme. Baga deem. Takkitti risiistaa dubbattu akkas taana wallahi baga deem. Ammas deem. Borus deem. Iftaanis deem. An kalimaa akkanaan sirraan dhageenye bar. እናታችሁን አፈር ይብላላችሁ የረብቻ አሜሪካ ይርዱ ቦሩስ ወይ ከሃዲ አረማና ጀቻውል ኤደሩ በጂት ሲሙር ሲጋ ፈደና ጀቴ አማ አራስ ደም ቦሩስ አረ ቸኸረ ወላሂ ጀማዓ ተክ ሊናሬ ሰኒፍ አንድ ያጋጥማል ነጉማሚ ነጉማ ወላሂ ወጅር አቀረቢቲ ፊ መጅር ነገ አስሌ እየደንደመነ ገራን ተጋራን ጉበታ ቱሬ አቲ ሁማን ጀኖ ማፋ አልহামዱሊላህ ነው ይሮ ቱመኛታ ጅራ ገስላ ዋባዬ ሙዚ ጀተሞ አረፋት ያከም በቾ ተናፊ ነገ ካላን ተረቢ አከም ይርተን ባያ ነገ አፈርግ ራፍተሩቡ maal badako mat mama aku mau boleh salle an sola mo ile dam na reo batani allen daba maal jechuudha. Atakka akkuma amma nama waan kana quba hin qabneeti seeresii lafaa kaatee gizee uummata kanaa waliin nurratti duultu viidiyoo kan kee argee ibiddi marraan boba'aa ture dhugaa seeres. asliin silaa waan kana quba qabaate hindhiisa jedhellee shakku silaa sodda quba qabdaaree keessa jiraan nanatu nama tokkuma jechuu garaagarummaa jara waliin hin qabdu. salam alaikum habibti thank you so much maaliti jirtaree amma kana mataallee dhufee fuula gurgurtanii maa teetta ati waan kana quba qabda waan kam waan amma isaan jiran kan maal jedhu haadha faate Jedhi kaa. asli quba qabaa asli yoo waan kana quba qabaate hin ayyamuu jechaa ni jiran quba qabda tokkuma jechootillee walde garuma tokko bakka maa jedhi naan jettere Jedhi naan jette. tanii dibara asliin quba qabaatus inni kan naamusaa tartiibaa san Azizi anamma akka jedhe akkana laaqqatan bakka takka laali makiin hin deemna yoo naan jette haadha seenaatiif asliillee gatii seenaa jaaladhuuf jecha seenaa malee bakka takka iyyuu babbahuun natti hin tolan dhugaa dubbachuufi haadha seenaatiif makii asliillee waamiin jedheen jennaan aslitti himee jira naan jette aslitti himee jira asliin hin dhaqu namicha san baay'ee waliin feenu hin dhaqu naan jedhee jette maal jedheen hoo akka ta'a jedhe jennaaniin rakkoon qabu deemaa jedhee naan jette kalas asliin hayyame ana gawaan obboleessi kiyya guddaa yookaan immoo faazariin kiyya na hayyameeti ilaalaa jechuudha. Because biyya kanatti keessatti bakka abbaan kiyya hin jirretti bakka obboleessi kiyya hin jirretti obboleessi biraan qaban isaaf reedii aadan malee jechuudha. Kanaaf jecha hin deeme. baga deem. takkitti risiistaa dubbattu akkas taana wallahi baga deem. ammas deem borus deem iftaanis deem an kalimaa akkanaan sirraan dhageenye bar እናታችሁን አፈር ይብላላችሁ የረብቻ አሜሪካ ይርዱ ቦሩስ ወይ ከሃዲ ወይ ከሃዲ አረማና ጀቻውል ኤደሩ በጂት ሲሙር ሲጋ ፈደና ጀቴ አማ አራስ ደም ቦሩስ ደሚ እንደገና ጋ አጀቼ ከን እንደገና ያ እንዴ dhaga'ee jira malee jechuun ati nageenya yaa anime asli ati gizee laaltu bakkuma fedhe yoo deeme yaa haadha seenaa yaa seenaa kophaa kiyya takka gabba hunnatti tolee hin beeku takkuma kaleessallee makiin akkuma na himteen asli himteen jedheen aslitti himee jira naan jette kalas asli himnaan an akka waan faazariin kiyya naaf firmaa tikeettii mureen harka kaayeetitti deemaa jira bakka barbaade. mirga guutuu qabda bakka barbaadde deeme habibti namni si bulchu hin jiru rabbi si bulcha Bakka. Amma sila akkasittuu Idriisi tikeetiin hin caffanuun ture jechuudha. Tikeetii asirrii nu muree makiinaan jennaan bakka. Bagaan irraan dhufte rakkoon qabu itti dhangalaasaa oole.
Ama bakka tikkeetii tana itti mayne re'aadha baatee qabrii qabdu. Wallahi mee makiina dura gaafatta. Gide maka si capparu sanu makita kana si gay. Rakkoon qabu miira waliin taphanne jennaan rakkoon qabu naan jette. Angaruu osoo hin gaafatin asumarraayyuu hin deemne. Asumarraayyuu. Kolaadha jedhanii Isaan ammoo sa'aatii sangarsii keessa nu waliin ture. Eessa deemartan jennaan makiin Idrisiin simachuu deemaa jirra. Ibsi shaammaa ibsi shaati maajii teettee gatsirra teettee eegaa turtee bila yeroo ruuza nyaatanillee eegaa turtee miree ati maal fooxaa Nu bira ture. Sanuu maal jedhe? Bira dhaquun Anta akkasiisan keessa hin jiru. Anta jedheen warri isin simattan sun gamasiin teettanii isin simattanii gara naan teettanii akkasi simattanii nagayaan kabajaa kennallee eeydanii hojjaayyaataniin beeka malee wayitaan gastitti tol seenu morma jala wal jiran iyyuu obboleessa. Amma bara ibsi shaanii illee bar maa dhaxxanii miti bar rakkoon isaa maa isinis siqeedha malee maa dhaxxanii jala seente. Jala seente. Rakkoon tiyya biyaans maal akkanatti as jala si seenuun sun maal? San ammoo isiniif himee bar amma aslii ni beekta kunoo jechuudha. Gizee ta'e warri miidiyaa kun irra caalaa gara miidiyaa kana fiiguu guddannaa. Laayivii silkiin diqqaadha waan ta'eef televezyiinii wayii irraan laayivii hin seenne silkiin diqqaa saniif jecha walitti sin. Innillee achi as siqeenullee. Hordoftoota isaatti mul'atuuf akkana siqe hunduu silkitti siquu malee waliin agarre. Laayika akka nama hoolota wannoo tokko keessaa saarii tokko keessaa bishaan dhuguu. Hunduu morma itti kaayame amma isaan silkitti. Bishaanuma sanii jechee akka nama bishaanuma dhugu bishaanuma sanii jecha akka morma walitti kaayutti bishaanumaaf jecha akkasiin morma walitti. Hunduu namumatti mul'atu. Maa waa aslii san qofa waa san qofa maa waa san qofa. Maasaa inni qammaseen isii nyaachisaa jira. No wallaahi. Ay anamma aslii maankaa kiyyaan isan gurshu qame isaati isa gurshu malee maal jechuusin. Argaa jirra nun maankaa ofii gurshatee. No wallaahi maankaa Gushaa tanan argee gori akkana itti hiixatee deebisee afaan kaayatte gurbaan. Maal jettan bada jira uummanni badhee walitti naafa. Bilbilaa walitti naafuun kunoo eessaa dhufe jedhama. Haadha faadhee neetworkiin qabe. Neetworkiin qabee yaa'u. Odaam laa. isin dhaga'u jiraaran. Neetworkiin si qaqqabaara lubbu. Gurshee jira akkana jedheen deebine. Hin jiru neetworkiin kii. Ni jira amma ni jirtu. Amma ejjannoon keessan maalire? Ejjannoon keenya maakii fi siinuu dhagaa mataarra kaayyatanii dhiifama nu gaafachuu qaban akka lamuu waan akkanaan goon. Ejjannoon haadha faadhitiin makiyoo. Isaan dhiifama nu gaafachuu. Ayyee isin tasumarra taa'ee balleesse nuun jedhaa jiran kunoo. Gizee nu gal asliin kun amma haati seenaa yoo haga feete ala tultee dhufte guyyaa takka fuulatti guuree hin beeku. Fuunnoti uffanni kan kee jijjiiran nyaanni kan kee fuunnoti bishaan illee achisii kaa'ee jira. Inni seenaa Nyaata godhee fixeedhaan. guyyaa takka fuulatti guuree isaa galtee Yoo isiin alaa dadhabdee galtu bishaan iseetiniin miila irraa dhiqee Nyaata dibee fi maasaatii godhee bira. booda achirra eegasii nyaattee quuftee akkanatti sittee booda si qammacha marge si gahee duratti waa nyaattuudhaaf si jedhise eessa turtee dhufaa jirta jedhan. Isaan gizee galgala nu gallu kaanillee fuulli dinnichaa fakkaata kaanillee fuulli dinnichaa fakkaata. Dinnichaa bule. Dinnichaa kanuu qabilcheessanii lafa ture. Nama dhiiroo waliin akkasi Faransaa hundaan walitti seentan jedhan gurbaan. nama dhiiroo waliin akkasi dhiichisaa ture akkamitti fuula gaariin isin simannattanii eedanis. Taasoo namsee hin baru tanaa bar rakkoon gammannee Asuma taslee ati asi biyaa. Isaan akka badhanni beektaa Ilma dhiiraa taate miilarra kufaa dhiifama gaafadha ammayii. Guys, saapii gora kompilingi gora maal amma isin abbaa jaalate rajijiin dallu jedhanii isin warri jaalatan kun furmaanni keessa maal irree maal jirta warri dhiira garaan qurxiin beeriin abbaati. Gocha jaalalaa tokko nan godhu. Isin yaada jijjiirta illee ijoollee shamarran xiyya lafan baddu kumaatama jaalata waan ta'eef. Special waan ilaalis gaa shiro maal nu lafa bannaaree jaalalattuu nu gadi qabaa jira malee.
nuti dhabneeti. Isaan jaalachuuf jirruuf amma nama jaalannu bira. Yalla kottu atu. Haadha faatte. Bala maaltu maal ta'e? Tiktookiin maal ta'e? Maal ta'e? Sool maach ምናምን ከየልኩም ማን በሬፈን ለዜና ነው ሶሊ ኦሶንታን ማች አሳልፌ ለዱርዬ አልሰጥም። Qaraasin nurraa gorte aslee kabajaadhaan sirraa fuun enneeti kabajaadhaan sirraa fuun masrii dhufnee eeggachuu jirraan. ay ka gilaabii nukkaayu hooganama Kan tuttuqat. Aayisoo. Kolegaa namni asii namni koo tokkoofanii jirtan. Taap. ፋሚሊ ዳቢ ጎራ ሁንዲ ገዛ taaptaabiin ta'e namichaan kuma sadi galuu qabdi taaptaabiin ta'e namichaan akka ajaa'ibaatti taap gochuu qabdan ፋሚሊ ሁንዲ keessan ደብል ታፕ